በአማርኛ የሚጠይቁኝ ሰዎች እህታችን እንግዲህ ራሷ ለመለወጥ ቤተሰቦቿ ብላ ወደ አረብ ሀገር ወይም ጆርዳን ለመሄድ ቢታሰብም ጠቅላላው እሷ ሳታቅ ወደ ሊቢያ ነው ያስገባው። እህታችን ሊቢያ እስር ቤት ወደ 3 ዓመት ከ2 ወር ታስራለች። ወይኔ አናኛቱ ነን ሆጀዳ jedhee namni biyyaa ba'e gaafa mana hidhaa taa'ee akkana ta'u haati ibade haadhoofi ani garaan na hammaate dhugaa waan jedhullee hin qabu. Mee namni hidhamuuf yookaan waa ta'uuf yookaan immoo madaamiidhaan hodhabuuf namni rakkoo garaagaraa uumuuf biyyaa ba'ee jira hin jiru miti. Har'a garuu biyyaa ba'anii carraan akkanaa gaafa nama mudatetti baay'ee ulfaata jechuudha. Ani mimmaan qabachuun dadhabee garaan koo keessi na warraaqe baay'ee ulfaata jechuudha. Inna hordoftoota kiyya dhugaa waaqayyo waan akkanaa irraa nama oolchu adaraa keessa viidiyoo kana sheer godhaa hundumti keessan waan nama mudatu waan namarra ga'u hin beekamu. Viidiyoo kana keessa guutuusaa waan obboleettiin teenya taate ni argattu hanga xumuraa እናትና ልጅ ናቸው። ስለዚህ እባካችሁ እርዳት የምትችሉት ልጆች ካላችሁ akkuma viidiyoo irratti argitan shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa warroonni mana keenyaata haara taatan sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha viidiyoo kana daraa keechaan sheer godha. Maaliif jennaan yoo nuti illee gargaaruu dadhabne sababa viidiyoo kanaatiif obboleettii keenya kan namni gargaaru imimmaan haadhaa namni xaragu argamuu danda'a jechuudha. Egaa akkasii kan viidiyoon asirratti argitan kun haadhaa fi ilmoodha jechuudha. Intalli isaanii akka nama kamittuu hojjedhee tanan jireenya kiyyas jireenya maatii kootitti jijjiira jetteet gara biyya ambaa kana gara biyya Liibiyaa dhufte jechuudha. Haa ta'uti garuu wanti ishee yaaddee biyyaa baatee fi wanti ishee mudate faallaa ta'ee kan argamu yoo ta'u obboleettii keenya kana biyya Liibiyaa keessatti qabamtee mana hidhaa dukkanaa keessatti galfamte dararraa namni kamuu arguu hin dandeenye argitee dararamaa dhaannamaa rukutamaa bakka sagaleen hin jirretti hidhamtee dukkana waa tokko arguu hin dandeenye keessatti hidhamte waggaa 3 guutuu haala kana turte jechuudha. Nyaata gahaallee argachaa hin turre achitti rakkoolee hedduutu irra gahaa ture. Inna waggaa 3 dhiisaati 7 mana hidhaa dukkanaa miti mana hidhaa ifaa keessa 7 taa'uun baay'ee akkam akka ulfaatu hin beektu jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa wanti kun baay'ee ulfaata. Mudannoo mana hidhaa kanallee obboleettiin keenya takkas imimmaan ishee cobsaa kan dubbatte ni jira. Asumarraan seenaa isaatis as keessaa argattu jechuudha. Inna obboleettiin keenya kun waggaa 3 erga hidhamteen booda waggaa 3 boodatti garuu bashiteenyaa yookaan dhimamtuu taatee argamte. Haalli isheen itti argamte haaluma amma argitan kana jechuudha. Garaa ishee keessaa gara afaanitiin kan bahu wanta akka qurxummii waan nafsee qabu waan lubbuu qabu waan deemuu danda'utu ishee keessaa ba'a. Sa'aatii kanatti qaamni ishee dhidhii ta'ee ukkafoon isheetti sirraa dhumatee obboleettiin keenya kun hin dubbattu hin sochootu waa hin jettu jechuudha. Inna baay'ee waan namatti dhagahamudha haala kanaani. Amma birriin ishiin gaafatte birrii diinaara 15,000 oliidha jechuudha kan ishiin gaafatamte yookaan immoo diinaara 300 sanii ol gaafatamtee jirti jechuudha. Amma yaala argachuu fi dirqama maallaqni kun argamee yaalamuu qabdi. Kanaafuu sheer godhaa adaraa keessan. Adaraa shamarran biyya ormaati jettanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf shamarran biyya ormaa nama kamuu yoo ta'e keessi koo nan danda'u garaan koo nan danda'u dhugaa keessa kooti warraaqa sijammar jechuudha. Haadha akkanatti boochuu gaafan argu harmeen hundumtuu harmee keenya haati hundumtuu haadha keenya. Nuti illee oduu akkana taane harmeen teenya boru baatee akkanatti boochi jechuudha. Daraa keessan isiniin jedha. Egaa asumarraan illee obboleettiin keenya tokkos akkas jette jechuudha. Biyya Peeruutii akka nama kamittuu ani hojjechuu deemee achitti osuman dalagachaa jiru
mindaa kiyya gaafan gaafadhu har'aa boruu eftaani jedhanii waa'ee mindaa kootii natti qaxaru. Guyyaa hundumaa mindaa koo yoon gaafadhu qaxaruu qabu malee mindaa koo naan kennanii osuman akkas ta'u mana sanitti waggaa 5 guutuun dalagee waggaa 5 ergan guuteen booda bakka ofsa fixadhee akkamittan mindaa takka malee maallaqa takka malee waggaa 5 dalaga jedhee tanan guyyaa kaan dubbatachuuf sirritti lolachuuf qurxiidhaan ka'ee yeroon kaa'u abbaan manaashee mana hin jiru haadha manaa qofatu jira. Ishiidhaan dhaqee tanan mindaa koo naa kennii mindaa kootaan barbaada akkamittan mana keessa tola hojjedha jedhee ijatti babaasee gaafannaan maal gootii jalqaba irratti wanni goote jettee uffata ishii kana fuutee ofirrumatti tatarsaaste birciqqoo lafatti darbitee birciqqoo sanqara birciqqoo isa fuutee harka ishii qaama ishii mummurtee dhiphisitee saniin boodatti ana qabattee natti iyyitee yoo abbaan manaa ishee fiigaa dhufu qaamni ishee ni dhiigaa uffanni ishee tatarsaadha harka koo qabdee akka morma ishii qabu taasiste maali jennaan kunoo haala kanaan na qaxaqqaxxe haala kanaan na dhaante jettee abbaan manaa ishii gizma san poolisiitti dawwalee poolisoonni dhufanii yoo argan yaa meeshota komadiinoo keechaa gadi haraa caccabsitee kan fixxe ishiitu akkana godhe jettee poolisootatti himte gisee kana waan dubbannee na fuudhanii gara mana hidhaanaan deemanii gaafii tokko malee waggaa tokko mana dukkanaa dararraa aganan jedhamne ulee aganan jedhamne na qaxaqqaxaa maaliif ishee dhaanuun kiyya dhugaa ta'ee soba ta'ee osoo hin beekini achi keessatti na qaxaqqaxaa natuma waggaa tokko na hidhanii waggaa tokko sergan hidhameen booda gaafii takkas nan gaafanne lafa baraaxaa adii qulqulluu kan akka ibidda gizee qorraa kan akka ibiddaa namatti qorru akka baradoo namatti qorru gizee ho'aa akka ibiddaa kan nama gubu keessa awusaa takka hin qabu isumarra jiraachaan ammas firdii natti faradanii waggaa 5 akka hidhamu na taasisanii akkasumatti dararaa tokko malee dararaa mana san keessatti mana hidhaa san keessatti na dararanii gaafii tokko malee waggaa 5 guutuu hidhame osoo mana isheetii waa tokko hin fudhatii warqiis na jalaa hattee hiriyaa ishiitti kennite warqii mana kiyyaa guutumaan guututti na jalaa hatte warqii koo naa deebisuu qabdi jette anuu mindaa waggaa 5 maallaqa baatii takka osoo naan kennin dararaa waggaa 5 na dararanii dhumarratti garuu bakkan du'u gaheetti lubbuun koo na ba'uuf taanan waanii wallaalanii na baasanii mana yaalaa na geessanii saniin boodatti waggaa 5 dararamee mana hidhaa waggaa 5 hidhamee mana ishii waggaa 5 hojjedhe walumaa galatti waggaa 10 saantibii takka odoon argatiin biyya Peeruutii keessa ture dhumarratti garuu lubbuun koo qofti foon koo lafeetti ba'ee narraa dhumatee lubbuun koo qofti biyyatti galee jettee obboleettiin keenya takka intarviiyuu irratti yoo dubbattu imimmaan kiyya qabachuun dadhabe viidiyoo guyyaa san irratti jechuudha. Innaa obboleewwan keenya baay'een mana hidhaatti jechuudha kan isaan dararamanii ammas kan hin mul'anne kan hin argamne baay'een isaanii dararamaa kan jiran hedduutu jira waan garaa nama nyaatu jechuudha. Biyyoota arabaa kana keessatti namni hojjetatee gara biyyaa galu namni milkaa'ee gara biyyaa galu nama muraasa jechuudha. Baay'een isaanii yookaan lubbuun isaanii asitti darbee yookaan mana hidhaatti darbamanii yookaan waan garaagaraatiin jechuudha. Inna adaraa keessa yoo dandeechan obboloota koo dhugaa obboleewwan keessan gorfadhaa biyyumatti jechuudha. Iyyummaa saniin wajjin jiraachuu wayya malee ani biyya ormaa kanatti nama hin gorsu jechuudha. Deemaa hojjetadhaa biyya orabaa deemaa hin jedhu yoo danda'e biyyumatti waan an qaburraa gargaaree biyyumatti hin gorsa jechuudha kan ishiinaa jedhan waa'ee biyya ormaa kun baay'ee ulfaata. Inna viidiyoo kana adaraa keessan sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun affeerraa kootii waan hojiin turtaniif galatooma turte.